Gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Liiban Cuqqaallaa bakkeewwan shanitti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhatee waraana PP hedduu du'aaf madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Godina lixa shaggar aanaa jalduu keessatti hidhaan waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu himan. Iiraan dooniiwwan jaahulaa Hormuz qaxxaamuraa turan of duuba deebisuu ibsite. Adoolessa 28,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Liiban Cuqqaallaa bakkeewwan shanitti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhatee waraana PP hedduu du'aaf madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Liiban Cuqqaallaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee kaleessa adoolessa 27 bara 2026 galgala godina baha shaggar aanaa Liiban Cuqqaallaa bakkeewwan shanitti tarkaanfii humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa haleelee du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Ajjabeen woboo zoonii Arsadee gandoota aduu lalaa Liiban Gaadullaa Gogeettii Gooroo fi bakkeewwan biroo lamatti mooraa diinaa haleeluun humna waraana maafiyaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argate. Jajjabeen woboo tarkaanfii cimaa fudhate kanaan waraana PP 35 ol battalatti ajjeese 39 madeessuun 3 fayyaatti harkaan qabee injifannoo boonsaa argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Tarkaanfii kanaan qawwee AKM 14 qawwee boodatti afoo hidhannoo fi rasaasa hedduu akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa hedduu dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina lixa shaggar aanaa jalduu keessatti hidhaan waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu himan. Gabaasni oduu kanaa akkatti aanutti dhiyaata. Godina lixa shaggar aanaa jalduu ganda Osolee keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP sabaaf naasuu tokkollee hin qabne adoolessa 23 fi 24 2026 qonnaan bultootaa fi dargaggoota hedduu ta'an ukkaamsanii mana hidhaatti darbachuun dararaa hamaa irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoota mana hidhaatti dararaa argaa jiran keessaa muraasni maqaan isaanii nu ga'e obbo Boojaa Jaammanaa, Tolosaa Inkii fi obboleettii isaa Warqituu Inkii, Aadde Galaanee fi intala ishee shamarree Birqee Tafarraa, obbo Taaddasuu Raggaasaa fi obbo Kabbabaa Gonfaa kanneen jedhaman sababa tokko malee reebicha ulfaataa irraan ga'anii mana hidhaatti darbachuu odeeffannoon miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhaqqabee ifoomseera. Murni maafiyaa Koloneel Abiy Ahmad jaleewwan isaa kumaatamaan goleewwan Oromiyaa cufa keessatti bobbaasee mala ittiin hawaasa Oromoo dhabamsiisan barsiifamuun lammiilee nagaa akka goolaniif baay'inaan bobbaafaman sabaa fi sablammoota biyyattii keessaa addatti maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo sababoota sobaan yakkanii hiittaa mirga namoomaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Iiraan dooniiwwan jaahulaa Hormuz qaxxaamuraa turan of duuba deebisuu ibsite. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Iraan dooniiwwan jaahulaa Hormuz qaxxaamuraa turan of duuba deebisuu ibsite. Miidiyaaleen Iraan hedduun maddeen keessoo jiran wabeeffachuun akka gabaasanitti ganama har'aa Iraan dooniiwwan ulaa Hormuz keessa eeyyama ishee malee qaxxaamuraa turan 6 of duuba deebisteetti jedhan. Dooniiwwan kunneen keessaa tokko balaan mudachuu maddeen miidiyaatti himaniiru. Miidiyaan mootummaa Iraan maddeen wabeeffachuun mootummaan Iraan akkas jechuu gabaase. Akka duraanuu ibsame daandiin tiraafikaa sirriin kan Iraaniin adda bahedha. Kaan faalamaa waan ta'eef darbuun hin danda'amu. Tiraamp erga Iraan daandii inni ulaa Hormuz keessatti dooniiwwaniif eeyyame irratti haleellaa raawwachuun dooniiwwan miitee booda Iraan irratti haleellaa labseera. Tiraamp dooniiwwan karaa daangaa Omaanitti siquun akka ulaa Hormuz keessa darban haala mijeessee ture.
Iraan ammoo dooniiwwan karaa daangaa ishee qofaan akka darbituu fi beekamtii ishee qofa akka ta'u irra deddeebiin ibsiteetti. Sababa walqoccalloo kanatti dhukaasa US fi Iraan gidduutti torbee lamaaf ture lubbuu namoota hedduu galaafateera. Misoomawwan bu'uuraa kanneen akka riqicha humna ibsaa fi wiirtuuwwan bishaan qulqulleessan haleelamaniiru. Iraan haleellaa wiirtuuwwan waraana US biyyoota Arabaa keessa jiran irratti raawwatteen loltoota US 4 yoo ajjeestu, Ameerikaan misoomawwan bu'uuraa fi iddoowwan jireenyaa siviilii mancaasteetti. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.